jiraachuu qofa odoo hin ta'in jiraachisiisarra hojjetu. Wanti keessan jiru san yoo isin alaa baachanii mul'ichan qofa malee yoo isin qabaattanii mul'atuu hin danda'u yoo isin baachanii gara hojiirra oolchitan qofa. Ati waan si keessa jiru kana yoo baachee gara alaatti nuu fi uummataa fi namoota cinaa kee jiran kanatti yoo baachee mul'inye nama waan tokko hin beekne jedhanii himan waliin wal qixaa. Fedha gara gochaatti, fedha gara jechaatti jijjiirisaa yaalii godha. An barsiisuu danda'a, an lallabuu danda'a, an akkana ta'uu danda'a jedhiiti kiyya waan danda'u isa ammoo gaafan baasee mul'isu namni ammoo san qofa qabata malee hagana keessa guddaa san hagana keessa diqqaa san hagana keessa wallaalaa san namni haqan baasee mul'isu qofa beeka malee hagana keessa beekuu namni hin danda'u. Yoo yaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam jirtan nageenyi waaqayyo bakka jirtan hunda keessaniif haa baay'atu. Aan obboleettiin teessan seenii birbissaa ammallee bifa haaraatiin isin bira dhufeera. Kanaan dura viidiyoo laalaa akka turtan shakkii hin qabu. Amma immoo bifa haaraatiin barumsa biraa qabadhee isiniif dhufeera. Kitaaba kanaan dura baay'achuu qofaa fi uumamni kan jedhu mata duree isaa kan jiru kana namooti argataniif namooti argatanillee waa isa keessa jiru hunda keessaniifu yaada isa keessa jiru tokko isinii ibsiisaaf yaalii godha. Baay'achuu qofaa fi uumamni ka'eedhu baay'achuu fi uumamne jechuu don ta'ini kana qofaa fi uumamne jedha yaadi isa keessa. Maaf uumamne kan jedhu sayyoona walumaa halaallu ta'ina. Jiraachuu qofa odoo hin ta'in jiraachisiisarra hojjetu ka'eedha. Jiraachuu yookaan qabaachuu qofa osoo hin ta'in ka qabdu san baachee gara alaa hojjechisiisu. Wanni tokko si keessa jiraatu isaa dansa garuu waan si keessa jiru san namni beeku akkanas dhaggeetii miti yoo ati baache malee kanaan namni gubbaa kanaan wantoota tokkoon shakkuu danda'a waa adda addaa yookaan bifa adda addaatti waan tokko dubbatuu danda'a malee inni dhugaa sun ka jiru si keessa qofaadha. Isa ammoo namni beeku ka danda'u yoo ati baache malee yoo ati qabaatte mooti. Waan si keessa jiru ka beeku si qofa. Haga si keessa dandeettii keetii ka beeku si qofa. Waan dandeettullee ka beektu si qofa. Nama tokko gaafa hammeenna isaa yookaan ammoo hojiin ta'in isaa gaafa yaadaa turte akkasa jibbitu. If keessa keetti na qabaatte gubbaa kanaa yoo kollite namni sun akkasa jaalatte beekuu hin danda'u. Garuu akkasa jibbitu. Akeekannaa adda addaatti yoo irratti akeessichammuun beekuu danda'a yookaan baachee yoo itti akkuma isa ammooni nama jaalatu tokko jaalatiisillee waan si keessa jiru keessa isa tokko waan ta'eef akka jaalatu tokko gaafati baachee irra mul'iche beeka malee gaafa ati jaalala san keessa qabaate san ka beeku si qofa gaafati baache ka dhibiini beeke sila deebii kennuuf wanta sila ta'uu qabu tolchuu ka danda'u gaafati ala baache qofa. Dandeettiin akkuma kana dandeettii garaagaraa keessa keessaniin jira beekumsi garaagaraa keessa keessaniin jira. Ogummaan garaagaraa keessa keessaniin jira akkuma kana immoo fedhii garaagaraa keessa keessaniin jira jaalalli garaagaraa keessa keessaniin jira wanni keessa keessan jiru kan ammoo sadarkaa qabsiisaa yoo isin babaachan qofa anillee beeka namoonni isin bira jirullee beeka uummatillee beeka malee yoo isin qabaatan qofa miti. Beekaan tokko akkana jedhe namoota dandeettii hedduu odoo qabanu ka hojjetanii fi namoota waan tokko hin beekne doofaan tokko wal qixaa'eedha. Baay'ee nama gaddisiisa kun nama akka malee dandeettii gugurdaa qabu. Ka garuu baasee irratti hojjannee fi ka waan tokko hin beekne doofa akka ta'e isaan lamaanuu wal qixaa jechuudha. Kana jechuun herregi beekumsa sani beekii isaa namni sun wantoota inni godheeru hedduu jira. Garuu beekumsa sani waa isaa keessa jiru san baasiisaaf ammoo wanta isa barbaachisu hin tolchine. Sababa kanaan nama akka malee beeku sanii fi nama waan tokko hin beekne wal qixa ta'isachuun waan baay'ee namatti dhaga'ama. Ati waan si keessa jiru kana yoo baachee gara alaatti nuu fi uummataa fi namoota cinaa kee jiran kanatti yoo baachee mul'inye nama waan tokko hin beekne jedhanii himan waliin wal qixaa jedhamee beekama. Gaafa ati waan si keessa jiru kana baachee achiin duba ammoo namni waa ati baachisarraa hundaa'ee dandeettiillee ta'ee wanti silaa ta'u kamiyyuu eegati baacheen duba malee gaafa si keessa jiru san hin qofa. Akka si keessa jiru si qofatti beeka. Gaafa ati baachee qofa beeku namni haginni si beeku yookaan ammoo haginni si himuu danda'u. Hagati mul'ichu qofa. Hagati alatti baachee kana itti qofa gizee appilaayi gootu kan gaafati gara alaa baachusan malee gaafa inni si keessa jiru miti. Kan akka fakkeenyaatti isinitti ma'as naannoo 6 kiiloo Finfinnee irratti gaafa guutuu wangeelaa tajaajilummaan deemu. Akkuma deemeeni gahee kiyya jedhee maqaa kiyya foormii maanii waa hunda kana gaguun ta'e duuba
wanna irra barreesse faarfannaadha. Barreessisa qofaa miti achiin boodallee wanna irra hojjetaa turellee faarfannaadha. Yeroo faarfachiisan ka'een faarfachiisa ture achiin booda waan biraa waan beekanu qaban naannoo san irratti jechuudha. Guutuu wangeela irratti. Kennansi kiyya inni guddaa immoo kennatameeru barsiisummaadha. Gara naannoo gaarmentii Finfinnuma keessa naannoo gaarmentii kanarratti ammooni ulaagaan anguuteefillee wanti an ka'ee baasee uummataa fi namoota naannoo kiyya jiran cinarraa baasee mul'ise barsiisummaadha yookaan ammoo lallabummaadha. Waa'ee si ajaa'ibsiisu warra 6 kiiloo jiranu mana sagadaa 6 kiiloo irra jiranu hin seeneen barsiichi yookaan ammoo hin lallabdinaa jette beekuu yookaan amanuu hin danda'anu maaf ennaa ansanii muti kan mul'ise maan jedhanii na yaamanii faarfattuu hin seenee urbisanaan jedhan. Yoo akkana isin jedhu namoota tokko lammaa kanaayyuu bitaa isinitti galuu dhabu maaliif ennaani isa kana isinillee hin beektan ka isin beektan kami ka isinii mul'ichu qofa an barsiisuu danda'a an lallabuu danda'a an akkana ta'uu danda'a jedhisi kiyya waan qabu waan danda'u isa ammoo gaafa an babaasee mul'isu namni ammoo san qofa qabata malee hagana keessa guddaa san hagana keessa diqqaa san hagana keessa wallaalaa san namni haqan babaasee mul'isu qofa sarara hunda'ee naa kennee beeka malee hagana keessa san irratti beekuu namni hin danda'u. Achi namooti naannoo 6 kiiloo jiran sun maan jedhanii naamanii faarfattuu hin seenee birbisaa jedhanii haasawaallee ta'ee moo wantoota garaagaraa wanni isaan tolchan faarfannaa qofaan. Guyyaa wayii cufaa lallaba danda'u isaan timeenna dhugaa hedin dandeettaa maan jedhanii wantoota adda addaa tokkotu dubbatan isaantillee hin fakkaanne garuu guutummaatti bakka konfidensiin waan sannaa kennisaa fi harkifatan maaf ennaa wanni isaan beekan waan faarsiti illa labdii dandeettee waan jedhu maaf ka isaan irra jalqaba mul'ise ka faarfannaa sammal kalalla kan habarsiisummaa kanaa miti akkuma kana moonni faalluma san irratti ijoolleen awwaliin jiru yookaan ammoo dargaggoota awwaliin jiranu gaafa isaan faarsanu gaafa isaan bifa adda addaatiin sagantaa biraa irratti gaafa isaan dhiyaatanu akka waan tokko hin beeknetti cinaa jedhee gaafa barsiisummaa san qofarraa mudhadha. Isaa ammoo waan san sirriilee faarse jalqaba sammuu isaanii keessaa wanni qabatameeru lallaba san qofa bu'aa isaanii mul'isee faarfannaa mokkoree amma isaanii faarfannaa yookaan ammoo faarfattuu jedhanii fudhachuu hin danda'an. Maaf kaa isaaniirra mul'iseeru jalqaba maani barsiisummaadha. Kanarraa waan tokko baradhe waan ta'e kana taatee kana lamaan keessatti. Nami waan si keessa jiru odon ta'ini waa ati mul'icha san qofa haa qabatu. Akkuma kana ammoo amala kennallee. Amalli namooti nurra beekanu cadhittee yoo cadhisaa ta'eetu naannoo sarara beeksiste cadhisuma saniin si qabatani. Akkuma ammoo bifa biraatiin amala gaarii wanti si keessa jiru gaariin sullee ta'e hamaan sullee yoo ati alatti babaachuu qofa. Tokkoffaa adde kanarraa waan lama isinitti keessattuu himuu isinii barbaada. Tokko dandeettii irratti lammaffaa ammooni namootaa fi responsibilitii isin qabdan isa lamaan kanarra hunda'ee isin himuu barbaada. Nama jaalattan yoo isin jaalala keessan gochaa ibsitan san qofa haga isin jaalattan beekani malee haga guddaa akka malee waan jaalattaniif haga san beekuu hin danda'amu. Akka malee jaalattullee diqqeessitee jaalattullee haga muraasa jaalattee jibbitullee haga ati nama santi mul'icha qofa namooti sun qabatani. Maafi argitanii jiraatan eenyuun kennallee gara namaa deennullee ta'ee moo nama gizee karaalee dhagginu ta'ee moo fuula isaan nutti mul'isanuu fudhannaa isaan simannaa isaan nu simatanuu kabaja isaan nu kabajanuu isuma isaan sammuu qabanna malee haga isaan nu jaalatanuu goonee kiiloo keessa kennee beekuu hin dandeenyu haga isaan nu mul'isaniiran sanirraa hundoonneeti irra deebifillee wanni nu haasofnillee waa isaan nu mul'isan kana ebeloon gafa akkas naan jedhe. Ebeloon gafa akkas naan jedhe ebeloon sun yoo fedhe bijaalatuu danda'a nama kana ebeloon gara akkas naan jedhe waa inni jedhe san qofa qabata ebeloon gafa ilanteen na laale ila san qabata malee hanga ilaalchate isaa qaddu san hin beeku kana jechuudha kasi keessa jiruun caala ati baacha namni qabata ka jedhurraa fakkeenya yeroo tokko ati ta'enna gaafa nuti boballeessine na diqqeennummaa yookaan immoo yeroo daa'imummaa sani fuulli isin tun gurraacha'u nyaata nu kennitullee nu dhoogattu nyaata kennallee nu nyaachitte fuula ifiillee nu ibsisiche mana nu seensichee nyaannee dhugnee taphannee duuba fuulli odon jijjiiramini yoo balbala cufan qofa dhaggina hin beekne nuti wantoota beeknu qabnu maafi beekuudhaan nuti fuulli nuti hin gurraachonne tokko nyaati hin dhoogatamne lama addee yaamichi akkaataan nu tolfame martinu akka nuti kamaaru nutti himu. Akkuma qaraa tokko maqaraa jaalala maqaraa se'annaa nu seennu balbala nu cufame qofa dhaggina achiin duba gara dhaanichaa gara dikamiisaa deenne duuba yeroo kamiyyuu wanni isin nu shawwaddu kana gaafa nu waan feene balleessine dun addee balbalaa qofa ejjattee kutaa isiin qabattee nama dikuu jalqabdu qofa dhaggina fuulaa fi keessa isii tokko gootee dhuttu faallaa kana ammoo abbaan keenya mooni gaafa balleessine hin beekne fuula fi jalqabumayyuu mun dhagginu iyyuu fuulli isaa gurraacha'eera odomanan siqi aarumattu dhagginee baqanna maafi fuula isaati keessa isaatti wal fakkaate akkuma dhaggeenu
odanutti ziqnu nugusa man haati nama garaagarummaa maani fuula kana mudhichu fuulli isii kadhibi keessi isii kadhibi abbaa fuulli lisanuma keessi lisanuma kanaafuu nuti danni kiiloomeetiri lama hafeeruuni baqanadha odan dikamiin kala maan jedhu isin barbaadeete wanti keessan jiru san yoo isin alaabbaachanii mudhichan qofa malee yoo isin qabaatan qofa yoo isin qabaatanii mudhatu hin danda'u yoo isin baachanii gara hojiirra oolchitan qofa jaalala naannoo keessanii qaddanu namoota qaddanuuf haadha keessaniif abbaa keessanii obboleessa obboleettii teessanii akkuma kana ammoo ollaa keessanii fi namoota walii hojjettanu namoota garaagaraa akkuma kana jaalallee keessanii illee ta'uu danda'a haadha manaa keessanii abbaa manaa keessanii ijoollee teessanii marti isaanii wanni isaan qabatanu waa isaanti mudhichan qofa yoo dandeettan haga dandeettanutti addee isaanii qaddanu gocha mudhisiisaaf yaala malee keessanii buuxxanee masiisaan yaaliin godhina waa isin keessa intala fiti yaaddaneettanu intaltu wanni isin beektu akkati miilli keessa naannoo kana dhiyaatini amma achi ilate dhaguun barbaadu wannati jedhaa guddicha san qofa qabatteeti haati yanan jaalattu na jibbitii jette abbaan laakuma san nami gocharraa jechaa fi gochi akka malee hunna qaba malee keessa nami qubaan qaba jaalala namaa qaddanu baasiisaan gochaan maan jedha kitaabilleen obboleessa fi gaafa jaalattu akka mataa keetti jedhamuti mataa keetti waan barbaachisan gochaan akkuma kana jechaan mudhisiisaaf yaalii godhiisaaf deemuu qabda malee fedhii keetiif keessi keetti yoo waliin fakkaatini nami waan si keessa jiru beekuu hin danda'u inni lammaffaa ammoo maanidha dandeettii keetti gara alaa baase intala waan tokko jijjiirama si fiduu hin dandeenye isi ofa himiisi bu'aan qabu baay'ee gara gochaaf fide waan silaat oo barbaadu sa ega yaaddeen duuba kanaan dura kasanitti hime waan kana sila akkaataa godhuu qabdu ega beekteen duuba gara gochaa fidi gara gochaa namni waan san qabannaa nuti namootillee waan san qabata waan jedha beekaan tokko waan tokko gaafa tolchisaaf yaadi mataa keessa seene waan sani waan godhuu hin danda'a jettee fodonteen godhuu gaafa jalqabden duuba akkami akka waan san godhanu iyyuu achi keessattuu beekuu dandeetta hin beeku itti cinaan qabate cadhisiituma tolchi dogongora keessatti iyyuuti beekumsa hedduu waan fudhatuu dandeettuuf kanaafuu waan barbaadu san waan silaa ta'uu feetu san kasi keessa jiru san ala baasii san natti himuu dandeetta malee keessa kee jiraati isaa himuu hin dandeettu jaalala namaa qaddanu gochaa mudhisaa addee namaa qaddanu kabaja namaa qaddanu gochaaf jecha lamaanuu gargariin bari gochillee murteessaadha adda dandeetamu jechillee murteessaadha alabbaastanii hojjetiisaan alabbaachanii baasiisaan namootaa fi akkuma kan ammoon uummati waan kana beekuu danda'a kanaafuu gocha gara jechaallee gara gocha irra sinii deebi'a fedha gara gocha fedha gara jecha fedha keessan jiru sani jechaan baasa jechaan baasiisa hima tokko waan ta'uu barbaadan akkana ta'uu barbaada akkana godhuu barbaada akkana jedhii isaanii fedha keessan gara jechaatti akkuma kana namoota jaalattanu jaalala keessan gara jechaatiin keessa keessaniin jaalata afaan keessaniin na waan ta'een akan jaalan akan barbaan akka nama san dhaggaan feene na hin tanu namni waan tokko miidhamu harki guddaa nama saniin caalanii miidhamu si'iidha ifii jedhiiti waan si keessa jiru sani ala baasuu jalqabe akkuma kana ammoo fedha gara gochaatti hangafa maan jedhe fedha gara jecha amma immoo fedha gara gochaatti yaati gocharra godhuu jalqabdu nami gocha san dhaggaa qabata keessattuu amma wanni kun gara naannoo keenyarraa baadhata ijoollee jaalatanii dihiisillee dansaadhanii haa ta'u malee wanni martiyyoo hagatti teete dansaadha ijoollee haga isin mudhichani haga isin qabsichan qofa qabatan malee haga keessan jiru san beekuu keessattuu ijoolleen wanni amma isin jedhaa kun hunda isaaniitiifuu barbaachisa waan gara namummaa kana keessattuu namoota waliin jirtanu namoota naannoo hiriyoota keessanii akkuma kana ammoo haadha manaatiif abbaa manaa yoo walillee hin taane dansaa gaariidha yaada walii qaddan fedha walii qaddan ifi baachanii waan keessan jiru baachanii ibsiisi isinumaaf malee namoota biraatiif harka guddaa faayidaan guddaan keessa waan jiru akka namootillee beekee akkaataa sanii akan isinii socho'u gootan kanaafuu fedha gara gochaa fedha gara jechaatti jijjiirrii isaanii if injifadhaa turti gaarii akka qabaanne shakkii hin qabu viidiyoo biraatiin haga isin bira dhiyaadhu turti gaarii